Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonkummata irraa oduu sin dhageessina jalqabarratti hangafoota oduu. Waldaan Sikkoo fi Mandoo hundeeffame isaa waggaa 8ffaa guyyaa kaleessaa kabajeetii jira. Ajjechaan suukaneessaan daa'ima ganna 7 heevan irratti raawwatamee fi murteen mana murtiitiin kenname wal hin simu jedhani. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Warroo Guduruu Wallaggaa aanota adda addaa keessatti sochiin humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa taasisaa jiraniin uummanni sodaa nageenyaa keessa jira jedhani. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Mariin Ankaratti mirkaa'uu dhabeef Itoophiyaa himatani. Oduu kennaa ibaatiin baankiin biyyaalessaa Liibiyaa daayirektarri isaa butamnaan hojii dhaabee jira. Oduu sin dhageessisuun kan isin waliin turan awwal kurkuraati amma oduu bal'inna. Waldaan Sikkoo fi Mandoo hundeeffame isaa waggaa 8ffaa guyyaa kaleessaa kabajeetii jira. Kaayyoon hundeeffama waldichaa hawaasni Oromoo ijaaramee aadaa, duudhaa fi eenyummaa afaan isaa dhaloota haaraa barsiisuun guddisuudha jedheetii jira. Dabalataa Jirbiil Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waldaan Sikkoo Mandoo mineessotaa hundeeffama isaa waggaa 8ffaa guyyaa kaleessaa kabajate. Kaayyoon hundeeffama waldichaa hawaasa Oromoo ijaaramee aadaa, duudhaa, eenyummaa fi afaan isaa dhaloota haaraa barsiisuu guddisuu jedhee jira. Waldaan Sikkoo Mandoo miseensota isaa fi hawaasa Oromoo mineessotaa jiraatu wajjin ta'uun hundeeffama isaa waggaa 8ffaa hagayya 18 bara 2024 dirbata kaleessaa kabajatee jira. Hundeeffamni waldaa Sikkoo Mandoo kun marii paanaalii fi qophiilee garaagaraatiin kabajame. Pirezidaantii waldaa Sikkoo Mandoo obbo Feeyisaal Usmaan Sheekaa kaayyoon hundeeffama waldichaa hawaasni Oromoo ijaaramee aadaa, duudhaa, eenyummaa fi afaan isaa dhaloota haaraa barsiisuun guddisuudhaas jedhani. Hawaasni ijaarametu gaafii barbaade gaafata kan jedhan obbo Feeyisaal mirga keenyaaf fayyadamne dirqama kennallee baachuu fi ijaaramuun murteessaadha jedhanii jiru. Uummata biyya keessa jiru rakkoo inni qabu ilaallee gargaarsa barbaachisu gochuu irratti illee waldaan Sikkoo Mandoo shoora olaanaa qabaas jedhani. Hawaasni biyya keessa jiraatu keessatti illee mirga isaaf barbaachisu hunda argachuudhaaf ijaaramuun faayidaa akka qabu amananii jiru. Waldaan Sikkoo Mandoo kun hundeeffama bara 2016 ta'uu hundeessitoota keessaa tokko kan ta'an obbo Amaanoo Ibsaa yeroon sun yeroo fincila diddaa gabrummaa fi sirna addawaawii uummata keenya irratti dhiiga dhangalaasaa ture. Hawaasni sirna sanaan ajjeefamaa fi madaahaa ture. Gargaaruudhaaf jennee waldaa kana hundeessinee gargaaraa turres jedhanii jiru. Guyyaan kun guyyaa waan hojjannee dabarre yaadannee kan gara fuulduraatti hojjechuudhaaf deemnu mari'annee akkasuma immoo kan waliin beekne wal barree waliin bashannannee tokkummaa keenya ittiin calanqisiifnudhaas jedhani. Miseensi waldaa Sikkoo Mandoo biyya Ameerikaa yeroo ammaa nama 800 ol akka ta'e obbo Feeyisaal Usmaan Sheekaa himanii jiru. Garuu yeroo muraasa booda dachaan akka ta'u shakkii hin qabnus jedhan. Waldayichi waldaalee biroo waliinis walitti dhufeenyaa fi hariiroo gaarii akka qabuu fi akkasuma waan Oromoodhaaf ta'u hunda waloodhaan hojjetuudhaaf akka jiru ibsanii jiru. Hawaasni Sikkoo Mandoo kan kanaan dura miseensa hin ta'in dhufanii akka miseensa ta'an dura ta'an waldaa Sikkoo Mandoo obbo Feeyisaal Usmaan Sheekaa dhaamanii jiru. Dr. Hussein Kadir guyyaa kabajaa waldaa Sikkoo Mandoo kana irratti argamuudhaan hawaasni karaa barattootaatiin, karaa siyaasaatiinis dinagdee fi akkasuma gama hawaasummaatiin cimee hojjechuun akka qabu dhaamanii jiru. Abbootiin amantaa guyyaa kabajaa kana irratti argamuudhaan qooda irraa fudhatanii jiru. Waldaan kun cimee akka itti fufuus cimsanii dhaamanii jiru. Ajjechaan suukaneessaan daa'ima ganna 7 heevan irratti raawwatamee fi murteen mana murtiitiin kenname wal hin simu jedhani. Haqni daa'ima tanaa eegamuu fi qaamoleen yakka wal fakkaataa raawwatan akka baranii fi murteen barsiisaa fi mirgi daa'immanii kabachiisuun fudhatamuu qaba jechuun qaamoleen hawaasaa gaafataatii jiru. Dabalataa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Ajjechaan suukaneessaan daa'ima ganna 7 heevan irratti raawwatamee fi murteen mana murtiitiin kenname waliin simu jedhame. Haqni daa'ima tanaa eegamuu fi qaamoleen yakka wal fakkaataa raawwatan akka barataniif murteen barsiisaa fi mirgi daa'immanii kabachiisuu fudhatamuu qaba jechuun qaamoleen hawaasaa gaafataa jiru. Ajjechaan suukaneessaan daa'ima ganna 7 irratti raawwatame kana hordofee murtee manni murtii kenne quubsaa miti jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaas ibsaa jiru. Adoolessa 25 bara 2015 ganama sa'aatii
dubartii sadiitti magaalaa Bahar Daar ganda 14tti namni maqaan isaa Geetannat Bahaahii jedhamu daa'ima ganna 7 Heevan Awwaatiin jedhamtu gudeeduun ajjeesuu ragaan qorannaa poolisii mul'isee jira. Haati Heevan himatamaa Geetannat Bahaahii jedhamu irraa mana kireeffachuun waggoota 2 bira jiraataa kan turte yoo ta'u namni mana isheen irraa kireeffatte kun daa'ima ishee ganna 7 gudeeduun hudhee jala ajjeese. Manni murtii olaanaa naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daarii fi naannoo ishee Goojjam Lixaatti abbaan alangaa fulbaana 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti daa'ima ganna 7 Heevan Awwaatiin dirqisiisee gudeeduu fi akka kana dhoksuuf hudhee ajjeesuu himata jedhuun nama Geetannat Bahaahii irratti himata 2 bane. Himanni jalqabaa dirqisiisee gudeeduu kan ilaallatu yoo ta'u seera yakkaa 620 muraa 3 darbuun dubartii takka dirqisiisee gudeeduun miidhama qaamaa yookiin xiinsammuu cimaa akkasumas du'a kan hordofsiise yoo ta'e adabbiin isaa hidhaa umrii guutuu ta'uu akka danda'u kan ibsu jalatti dhiyaate. Lammaffaan ammoo yakka dirqisiisanii gudeeduu dhoksuuf seera yakka 539 muraa 1 darbuun himatamaan daa'ima Heevaniin erga dirqiin gudeedee booda yakki akka ittiin beekamneef hudhee ajjeesuu fi tarkaanfilee biroo irratti fudhachuu jedhuun himanni ajjeechaa irratti banamee jira. Himanni kun hidhaa umrii guutuu yookiin ajjeechaan kan nama adabsiisuudha. Haa ta'u malee manni murtichaa himata bakka lamatti dhiyaate wal fakkaataadha jechuun himata ilaalee jira. Akkuma adeemsa seeraatti himatamaaf yakki inni raawwate bifa barreeffamaatiin dhiyaate akka dubbisu erga taasifamee booda jecha kan kenne yoo ta'u yakkicha hin raawwanne jechuun waakkatee jira. Himatamaan yakkicha hin raawwanne jedhee waakkatus ragoonnii fi sanadaalee yakkicha raawwachuu isaa mul'isan waan jiraniif mana murtiitti dhiyaatanii akka caqafamanii fi ilaalaman taasifame. Ragaa tokkoffaan adaadaa Heevan yoo taatu ragaa lammaffaan haadha Heevaniidha. Manni murtii ragaalee dhiyaatan erga qoratee booda Heevan gudeedamtee hudhamtee ajjeefamuu ragaalee dhiyaatan irraa mirkaneessuu ibsuun himata irratti dhiyaate seera yakkaa 620 muraa 3 yakkamaa taasisee jira. Haaluma kanaan manni murtii daa'ima ganna 7 kan dhiibbaa kamuu dandamachuu hin dandeenye irratti yakka gudeeddii fi ajjeechaa raawwatte jechuun himatamaa Geetannat Bahaahii hidhaa cimaa waggaa 25tiin adabee jira. Haa ta'u malee maatiinii fi uummanni biyyattii murtiin kun yakka raawwatameen madaalu jechuun murtiin madaalawaa fi barsiisaan akka irratti fudhatamuuf dhiibbaa taasisaa jira. Namoonni baay'een yakki raawwatamee fi murteen kenname waliin madaalu jechuun komii isaanii ibsaa jiru. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Warroo Guduruu Wallaggaa aanota adda addaa keessatti sochiin humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa taasisaa jiraniin ummanni sodaa nageenyaa keessa jira jedhanim. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa Kiramuu fi aanota ollaa Warroo Guduruu jala jiran keessatti sochiin isaan taasisaa jiraniin ummanni yaaddoo keessa jira jedhanim. Dabalataa Jibriil Muhammad akka itti isiniif dhiyeessa. Godina Wallaggaa Bahaa fi Warroo Guduruu Wallaggaa aanota adda addaa keessatti sochii humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa taasisaa jiran ummanni sodaa nageenyaa keessa jira jedhamee jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa Kiramuu aanota ollaa godina Warroo Guduruu Wallaggaa jala keessa sochii isaan taasisaa jiraniin ummanni yaaddoo keessa jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Giddaa Ayyaanaa humnoota finxaaleeyyiitiin ummata irratti ajjeechaa raawwatamaa turuu kana walitti qabuudhaan magaalaa Giddaa Ayyaanaa keessa qubsisee jiraas jedhanii jiru. Bulchaan bulchiinsa aanaa Giddaa Ayyaanaa humnoota finxaaleeyyii ummata fixaa ture dhibbootaan lakkaa'aman walitti qabuudhaan mooraa waajjira maallaqaa keessa qubachiisee jiraas jedhanii. Humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kana aanaa Giddaa Ayyaanaa jala iddoowwan akka Dhagaa, Jiigaa akkasuma bakka Alii jedhaman Malaakkaataa, Gaawwaa Goosuu jedhaman walitti qabee jira. Kun ammoo qabata waraana bilisummaa Oromoo ofirraa dhoowwuu jedhuudhaan akka ta'es maddeen himanii jiru. Aanota akka Guutoo Giddaa, Sibuu Siree, Gudaayyaa Billaa, Giddaa Ayyaanaa, Limmuu, Kiramuu akkasumas immoo godina Warroo Guduruu Wallaggaa jala aanaalee Abee Dongoroo, Jardagaa Jaartee, Umuruu fi bakkoota humnoota kun irratti xiyyeeffatanii jiranii fi uummanni sodaa nageenyaa keessatti jiran ta'uu maddeen himanii jiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kunniin godinoota Wallaggaa afran keessatti yoo xiqqaate gara aanota 20 ta'an keessatti godina addaa Amaaraa hundeesse jechuun xiyyeeffatanii jiru jedhamee jira. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kunniin godinoota Wallaggaa afran keessatti yoo xiqqaate gara aanota 20 ta'an keessatti godina addaa Amaaraa hundeessina jechuun xiyyeeffatanii jirus jedhanii jiru. Uummanni of dagachuu akka hin qabnee fi of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu akka qabuu fi ijaaramuudhaaf of ittisuuf qophaa'uu akka qabu dhaamanii jiru. Jiraattonni aanaalee akka Horroo Limmuu, Giddaa Ayyaanaa, Kiramuu fi Eebantuu yeroo garaagaraa magaalaa Naqamtee konkolaataan imala taasisan
of eeggannoo barbaachisaa taasisuun gaagama irraa of baraaruu akka qabanis dhaamanii jiru. Torbaanota kana keessaa aanaa Sibuu Siree bakka Maarkaatoo jedhamutti ogeeyyii fayyaa lama kan maqaan isaanii Nagaasuu Teessoo fi akkasuma Guddinaa Galataa jedhaman haala suukkaneessaadhaan mana hojii isaanii keessatti ajjeefamuu isaanii OFM gabaasuun kennan yaadatama. Ogeeyyonni fayyaa kunniin mana hojii isaanii keessatti tokko rasaasa 7 tokko ammoo rasaasa 3 tumamanii ajjeefamanii jiru jedhu jiraattonni. Humnoonni fiinxaleeyyii ogeeyyii fayyaa kana ajjeesan qaamni seeraa to'ate gaafatellee hin jiru jechuun kun immoo uummata keessatti yaaddoo nageenyaa olaanaa uumee jiraas jedhanii jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Mariin Ankaratti mirkaa'uu dhabeef Itoophiyaa himatanim. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheekh Mohammad Mariin Itoophiyaan Soomaaliyaan Ankaratti taasisan kan mirkaa'uu dhabeef Itoophiyaan waan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa hin kabajneef jedhanim. Dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheekh Mohammad Mariin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Ankaratti taasisan kan milkaa'uu dhabeef Itoophiyaan waan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa hin kabajneef jedhanim. Pirezidaantichi haasaa buufata TV biyyaalessaa Sanbata Hagayya 1724 taasisen Itoophiyaan walabummaa Soomaaliyaaf beekamtii dhoowwachuun waan cichaniif jedhanim. Mariin Ankaraatti Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa biyya ollaa bilisa taate gochuun fudhachuudhaaf hayyamtuu akka hin taane mirkaneessee jira. Itoophiyaan Somaalilaandiin kan Soomaaliyaa irraa fottoquudhaan ofiin obbolchitu waliin walii galtee wal hubannoo akka ulaa galaanaa argattu dandeessu erga waliin mallatteessanii booda Finfinneef Moqaadishoo jidduutti muddamni mudatee jira. Walii galteen kunis ulaa galaanaa Itoophiyaan dhimma jiraachuu fi jiraachisuu dhabuuti jettuun itti amansiisaadha kan jedhan yeroo ta'u Somaalilaandiin ammoo bakka isaa Itoophiyaa irraa beekamtii biyyummaa ni argatti jedhamee jira. Soomaaliyaan gama isheetiin walii galteen Itoophiyaa fi Somaalilaandii birmadummaa fi tokkummaa daangaa biyya koo sarbuudha jechuudhaan walii galtee Finfinnee fi Hargeysaa gidduutti cimsuudhaan mormaa turtee jirti. Kana hordofuudhaan ministeerri dhimma alaa biyyoota lameen yeroo lama mariidhaaf Ankaratti wal arganii turan. Jaarsummaa Tarkiitti ministeerri dhimma alaa marsaa lammaffaaf Kibxata Hagayya 13 bara 2024 gaggeeffamee turen osoo jijjiiramni qabatamaan hin fidin erga xumuramee booda mariin marsaa sadaffaa fulbaana 1724 gaggeessuuf beellama qabatamuun ibsameeti ture. Haa ta'u malee pirezidaantiin Hasan sanbata galgala haasaa taasisaniin Itoophiyaan hanga birmadummaa fi tokkummaa daangaa biyya isaanii kabajutti mariin gaggeeffamu bu'aa hin qabaatu jedhan. Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa fi biyya walaba of dandeesse ta'uu ishee amante fudhachuudhaaf hayyamamtu miti. Kuni hanga sirreeffamutti dhimma ulaa galaanaas ta'e dhimma kamuu irratti hin mari'annu. Sababni isaas kun seera addunyaa kan cabsudha jechuudhaan pirezidaantiin Hasan marii marsaa lammaffaa Ankara gaggeeffamee turen bu'aa eeggamu osoo hin fidin hafuu dubbatan. Finfinnee fi Hargeysaan erga waliigalticha mallatteessanii booda Moqaadishoon komishee mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi hanga biyyootan ollaatti geessuudhaan waliigaltichi hojiirra akka hin oolfamneef yaaliiwwan dippiloomaasii taasisaa turte jirti. Itoophiyaan Somaalilaandiin erga jalqaba 2024 waliigalticha mallatteessanii booda Soomaaliyaan Tarkii fi Masrii waliin waliigaltee waraanaa bal'inaan maalummaan isaa hin ibsamne mallatteessiteetti jirti. Pirezidaantiin Hasan erga waliigaltichi mallattaa'ee booda dureewwan qaxanichaa baha jiddu gala waliin qaamaa fi karaa bilbilaatiin dhimmicha irratti mari'atanii turan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan sanbata galgala taasisan hordofe hanga ammatti Itoophiyaan kan jette homuu hin jiru. Haa ta'u malee Itoophiyaan kanaan dura mariiwwan garaagarummaa dhiphisaniif walitti dhufeenya haaromsa taasisuudhaaf qophii ta'uu ibsitee turte. Kana malees Itoophiyaan marii kallattiin rakkicha furmaata barbaaduu irra Soomaaliyaan dhimmicha gara biyyoota biraatti geessuuf filatteetti jechuun himatte. Muummeen Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waxamajjii darbe keessa gaafii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif deebii kennanitti dhimma Soomaaliyaa irratti wayita dubbatanitti himachuudhaaf biyyaa biyyarra deemuun hin barbaachisu. Finfinnee dhufuun ni danda'ama nuti mari'achuudhaaf qophiidha jedhanii turan. Oduu kennaa ibaatiin baankiin biyyaalessaa Liibiyaa daayirektarri isaa butamnaan hojii dhaabee jira. Baankiin biyyaalessaa Liibiyaa magaalaa guddoo Tiripool keessatti argamu erga hojjetaa olaanaa tokko butanii booda hojii isaa hundaa akka addaan kute beeksisee jira. Dabalataa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif qopheessiti.
Baankiin biyyaalessaa Liibiyaa magaalaa guddoo Tiripoolii keessatti argamu erga hojjetaan olaanaa tokko butamanii booda hojii isaa hunda akka addaan kute beeksise. Baankichi ibsa dilbata darbe baaseen butamuu daariktara teeknooloojii odeeffannoo isaa kan ta'an Musaa Misaaleem balaaleffateera. Ibsichis obbo Misaaleem dilbata ganama qaama eenyummaan isaa hin beekamneen mana isaaniitii kan fudhatame yoo ta'u, hojjettoonni biroo ammoo sababii butamuu kanaatti doorsifamaa akka turan himaniiru. Baankiin jiddu galeessaa hanga obbo Misaaleem gadhiifamutti hojiin akka hin eegalamne dubbata. Baankiin jiddu galeessaa walaba kan ta'ee fi garuu kan mootummaa Liibiyaa ta'e kun biyya waggootaaf mootummoota wal lolan lama kan Tiripoolii fi Bengaazii gidduutti cicciramteef galii diinagdee murteessaa ta'e galii boba'aa Liibiyaa sadarkaa idil addunyaatti ol ka'uuf beekamtii qabu kan qofaati. Kunis kan raawwatame erga baankii jiddu galeessaa hidhattootaan marfamee torban tokko booda ta'uu dhaabbanni oduu FP gabaaseera. Akka miidiyaaleen gabaasanitti hidhannoo kana kan raawwatan bulchaan baankichaa kan ta'an Sadiq Al-Kabir dirqiin aangoo gadhiisuufiidha. Bara 2012 irraa eegalee aangoo kan qaban obbo Kabir bulchiinsa qabeenya boba'aa fi bajata mootummaa irratti qeequmsiisaan mudata. Erga bara 2011 hoogganaan Liibiyaa Muammar Gaddaafii erga aangoo irraa kaafamee ajjeefame as biyyattiin nageenya dhabuu yeroo dheeraatiif rakkachaa turte. Ammatti biyyattii wal dhabdee aangootiin kan qoodamte yoo ta'u, mootummoota lama qabdi. Tokko kan UN beekamtii argatee fi teessuma isaa Tiripoolitti godhate, kan biraan ammoo baha biyyattii keessatti kan abbaa waraanaa Jeneraal Khalifa Haftar deeggaramuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidaam Miidiyaa dambalii gonkumootaatirraa oduun hadhaaf qabanne kanneen hanga ammaa turaniin oduu isin dhageessuudhaan kan isin waliin ture Awwal Kurkuraatii gama ogummaa teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaanaa ture. Qophiilee OFM hafan wajjin turtii gaarii.